Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Abdii Koomedii. Hadhaan tana oduu akkam garaa nama nyaatoo qabadhee dhufe. Oduu gaddaati jechuudha obboleeyyan kiyya. Yeroo baay'ee oduu gaddaa maa nutti himteettanii. Kun immoo ka akkam garaa nama nyaatudha jechuudha. Baay'ee warraa fi barumsa ta'a. Warraa fi barumsa ta'a. Suuraa mucattii tanaa ta'uujiin ka'e kunoo ka asirratti argitan kana. Mucattiin tuni seenaa isiirraa dhawaa tokko tokko isinitti himna. Waan isiirra ga'ellee isinitti himna jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kanaan madhumaatti na hordofaa. Warraa fi barumsa ta'a. Warraa fi barumsa ta'a. Shamarran teenna keessattuu shamarran teenna warra biyya ambaa keessa jiranii fi biyyoota arabaa garagaraa keessa jiranii jaraaf barumsa guddaa ta'a. Rabbiin isin qabe viidiyoo kana na hordofaa irraa baradhaa. Mucattiin tun maqaan isii Faaxumaadha. Maqaan isii Faaxumaadha. Akkuma nama kamiyyuu biyya arabaa kana keessa turte. Osoo gara biyya arabaa sin fidin jalqaba waa'ee biyya irraa kaafnu. Faaxumaan biyyatti abbaan isii waan takkan qabu harka qalleeyyii ture. Suuraa isii argitan kooliin kaa'e kan harka qalleessa ture. Abbaan isii biyyuma dhalate keessatti godina Arsii lixaa aanaa Dodolaati jechuudha. Ganda Buura Callee jedhamu keessa dhalatte achitti baratte illee. Amma waa'ee isii isiniif himuuf abbaan isii biyya dhalate kan keessatti nama gabaree ta'e dalagaa ture waan takkan qabu. Mucattiin hanga kutaa 8 akkuma irrattuu barataa turte. Gaaf tokko abbaan erga gabaree nama galee ol danda'ee waa qotee yoo bitatee qotatu eegale. Rabbiin hin taanee fi erga inni ol danda'ee qotiyyoo bitadhee ol danda'ee qotataa jira akka namaatti jiraataara jedhee qotiyyoon tokko jalaa du'e. Jalaa duunaa hundi rifate abbaan isin gaddee ummanni si wasanii ekonomiin ummataa akkasitti walii darbuun jiru wayita walii guurree hin binnaaf jedhanii yaadanillee bitaniifillee garuu qotiyyoo qotu bituuf hin dandeenye abbaan waan godhu dhabee mucattiitiyya qotiyyoo tokkocha hafe gurguradhee biyya arabaa si erga shamarran biyya arabaa deemanii dalaguu jiranii jedhee qotiyyoo tokkocha qabu sanis gurguratee mucattii tana gara biyya arabaa erge jechuudha. Wayita ergu mucattiin illee maashaallah akka gaariidha. Faaxumaan jechuudha. Faaxumaan maashaallah dalaydee halkanii guyyaa qorqorroo bittee fi farda gaarii bittee fi haadhaallee mana jijjiirtee akka gaarii dalaydee turte. Faaxumaan abbeeraa koo bira galti. Mana tokko waliin galla kunoo suuraa sirra wajji kaanee turre. Gaafa kaan abbaan isii kun immoo nama barumsa qabuu miti nama kaan akkasitti kunoo namni tokko uumamaan tokko miti mijarateen magaalaa dhaqee waa lakkaa'ee waa akkasii miti. Mucaatu jira. Mucaan ka warra maatii samar qabee deemu ka mucattii tanallee gara biyya arabaa kana erguuf jabeesse muca jira. Barsiisaadha Shaashamannee jiraata. Mucaan kuni Shaashamannee jiraata mana warraa kana katooyatu isa. Waan tokko tokko hatta abbaayyuu hoolaa gurguruu deemu kafaana deemee dhufee gurgursiisu isa. Bakka ilmi namaa kun hin jiraanne. Bar abbaan ilma caaluu danda'a. Abbaan ilma irraa waa beekuu danda'a. Abbaan gariin hin jiraanne kun ka waamara pirofeektiin taane. Kana waan taanee mucattiin illee obboleessa amanteetumaan waan qabdurra ergataa turte. Obboleeyyan kiyya waan qabdurra ergataa turte, maallaqa irra ergataa turte, qabeenya irra ergataa turte. Mucattiin tokkoffaa warra ofii gargaartee haala gaarii gargaarteerta. Ofii gadhaabachuuf lafa naabiti jettee waan qabdu maallaqa irra ergataa turte. Mucattiin Faaxumaan jechuudha. Birrii mana kiraatu abbeeraan irraan fuudha abbeeraan kiyya jechuudha. Kiraa manaa kafalee yoo jedhanii mandoo akka wayii tattaati. Barranyaa birrii jedhanii foggoraanii turan. Barranyaa birrii jedhanii jechuudha. Osoo duuteeyyuu maallaqa kee bira waa nyaattaa jedhanii jechuudha. Innaa obboleeyyan kiyyaa oduun kun baay'ee nama rifachiisa. Yaa obboleeyyan kiyya akkasii innaa waan jedhu qabu jechaadhaan wanni takkatti jiru addunyaa kanarra wanni goonu jiru. Waan rabbiin namaa qadare ta'a namni hundinuu. Garuu wanni beeku qabda mucattiin tana nama obboleessa kee jettee namanii shamarran ta'in ansii yaadee garaa na nyaatta. Mucattiin tun fira keenyallee haa taatu nama nu beeknullee haa taatu
wanni hadda nu agarree nurra ga'e jennu kun nama biraarrallee ga'ee danda'a. Ani ilma dhiiraa ta'e wayituu hin boo'u maali jennaan uumaa kiyyarraa garaa laafaa ilmi dhiiraa hin boo'u jedhanan beektaa yeroo baay'ee ilmi dhiiraa akkamitti boo'a wayi shamara taate angaruu garaa laafa narra laalina angaraa laafa garaa na nyaata namni waan garaa na nyaatuuf wani namarra ga'u kun waan arguuf bakka imimmaan qabachuu hin danda'u keessattuu ka shamaraa kun garaa na nyaata amri dhiiraan qabdu sanuu biyyaa ba'uu ni yaamu dhala erga biyyaa baate waan biyyaa baateef san yoo guuttachuu dadhabdu guuttattee dhabdu badaadha addunyaa kanarraa waa sadii bada jedhan waan namni dalagatee walitti qabate nama jalaa nyaachuu jaalallee ati jaalattu namni sirra jaalachuu namni ati tola itti ooltee keerii gooteef deebi'ee si nyaachuu wanni kun waan ulfaataadha. Mucattiin tun waliigalatti Faaxumaan maal taate ergattee mana naa bittee yoo jettu mana biraa footoo kaasee ergaa obboleeyyanti obboleessummaan turuun kun kagaraa takka dhalata mee obboleessa kiyyaa obboleessi turuun karaa takka keessaa gadi ba'e mana biraa footoo kaasee ergaaf maashaallah numara dhiftee bitadhe mana nuun jettee gammaddee ammallee fakkeessee mana irra ijaara jedhee manuma biraa ka ijaarame fakkeessee irratti ergaa si ijaare jedha maallaqa hagana bira qabadhe mana ijaaradhe gammade jettee gara biyyaa galte oduu kana dhiyoo kana dhageenye haga galtee ji'a 4 geetteerti haga gara biyyaa galte jettiin tun ji'a 4 geetteerti gaafa sii galtu mana kiyya nan mul'ise qoy hojiirra jiraa sitti mul'isaa dhufee sitti rakkaba akkana kootta akkana ni godhu maa gadi hin dhufe maanatti hin dhufe meettaa dhufu Shaashamannee irraa gad dhufe hin qamaa hin dhugaa hin aarsaa jedhanii kootu maallaqa baankii qabu iyyuu naa kennan harka qullaa gadi bu'ee waan wajji godhu hin qabu mee itti gara dhufu magaalaa bakka manatti kireeffatettini baadiyyaa teettee yeroo dheeraaf obsaa dhaytee gaaf kaan bilbilee ittiin manni ho'i bitellee hin jiru lafti sii bitellee hin jiru manni ijaarellee hin jiru maalleen akkinitellee hin jiru nattuun erginee anuun siin beeku mucattiin tun baadiyyaa bakkuma jirtutti offanniste jechuun obboleeyyan kiyya haada of keettee fajjeefte jechuun Faaxuma mucattiin suuraa si waliin kaane kun shamarran keenya wallaahi na amani amanamaan rabbi nama jaaladhu malee namanin nama jaaladhu malee namanin shamarran tun obboleeyyan keenya haadha kee obboleettii keenya tanu deettu jechuudha kawaa mara nuu taatu jechuudha obboleessi turuu inamanii siin jedhe bakka inamanii hagafi haadha takka abbaa takka irraa dhalane jettee inamanii haga sanuu yoo haadha ta'e sii taate malee haga sanuu yoo siriifate abbaa kee yoo taate malee abbaa kee yoo taate malee haga sanuu gara haadha jechaa hoowaa haga tokko yoo balleessallee maras jalaan balleessu yoo balleessallee horii maras jalaan nyaata abbaan kee jechuudha keessattuu ilma dhiiraa obboleessa jettee waan agartetti argitu kan osoo fi eeggattanii shamarran keenya hireen keessan kun garaa nama nyaata yoo biyya namaatti jiraatte yoo heerumtee carraa gaarii argatte alhamdulillah carraa sanii fayyadamii jiraadhu yoo hin heerumne immoo biyya namaatti jaarsallee heerumtee jaarsallee argataa hin jiraan horii qabdu walitti dalagadhu walitti qabadhu gara biyyaa gal Faaxumaan kalee mana nu wajjin nu biratti bu'aa turte ijaazaa abbeera kiyya bira buuti an abbeera kiyya bira yoo dhaqu wal agarraa hadha wanni asinitti immoo waan mana fagootti ta'eeti miti waan mana keenyatti ta'e isinitti himaa jira waan qaamaan nurra ga'e akka waan nurra ga'e jedha malee amma kana nurra ga'e jedha beektanii seenaa fagoo isinitti himaan jiru seenaa mana namaatti dhagee isinitti himaan jiru obboleeyyan kiyya kanaafu
shamarran keenya please rabbii jecha of eegaa waan ta'e keessattuu waan dalagatti walitti qabadhu jaarsa caalallee heeruma yaaduu caalallee heeruma jaarsi rabbi harka jira heerumni rabbi harka jira waa biraa ta'uu rabbi harka jira kun horii madala itti jabeeffadhu akkuma taa'ee ta'eef akkuma amantuu itti jabeeffadhu ulamaa immoo nama rabbii jettu na horii keessa yoo kaa'attan immoo nama maallaqa guddaa qabu bira kaa'adha nama naggaaddee amma fakkeenyaaf warra kiyya amanuu dhabeetii miti garuu warri kiyya rakkatee boru si deebisna jedhanii na jalaa balleessaniif jecha maallaqa kiyyeessatti erga dhabeetanii abbeeraa kiyya jira kombaayinerii 2 qaba magaazina guddaa qaba qamadii bita waa ba'e bita horii baay'ee waan qabu horii tiyya xiqqoo tiyya tanatti najamu jedhee isa bira walitti qabadhaan namni maallaqa baay'ee qabu xiqqoo teetitti najamu nama akkasii bira maallaqa kaa'achuu yaalii godha gosi kiyya kana jechuudha waan dhageettanii horaa bulaa irraa fayyadamtan jedhee yaada hireen Faaxumaa kun akkasiin muudanne boleeyyan kiyya asumaan isin jedhamaan galatoomaa isin jaaladha.